Jaallattootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jechaa dhimmoota siyaasaa naannoo keenyaa raasanii fi guyyaa guyyaan kan raawwataman kan isin biraan geenyu keessaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Coobiitti Qeellem Wallaggaa fi Shawaa Aanaa Booset keessatti tarkaanfii fudhateen haleellaa jabaa gaggeesseen humnoota mootummaa haleeluu hime. Walfalmii paartilee siyaasaa fi akkasumas kanneen biroos ni ilaalan waliin turaa jechaa oduun kunooti. Gaafiin calqabaa barnoota afaan Oromootii fi aadaa irratti xiyyeeffatu kan jedhu tumsa tokkummaa Itoophiyaa irraa ga'ee jira. Akkas hin jenne tarii akkatti dhagaantu dogoggora ta'uu mala. Nuti kan jenne sadarkaa duraatti ijoolleen barnoota naannoo isaanii, eenyummaa isaanii, duudhaa isaanii irraa ka'uu qabu jenne. Kana maaliif jennee barnoonni dhugaa ofirraa eegala jennee amanna jechuudha. Kanaaf alaa bakka biraatii kan alagaa kan ormaa daa'imman itti fe'uurra daa'imman beekumsa ofiirraa naannoo ofiirraa ka'anii barachuu qabu. Sadarkaa lammaffaaf sanii olitti akka jenne barnoonni keenya kan xiyyeeffatu saayinsii irratti, waa uumuu, waa kalaquu irratti, kireetivitii irratti, daldala irratti kan xiyyeeffate waan akka entrepreneurshipii, iskiil irratti kan xiyyeeffate, qorannoo fi qorannoo irratti kan xiyyeeffate jenneerra jechuudha. Kanaaf akkasitti hubatamuu qaba. Kan lammaffaa afaan biraa barachuu rakkatanii sadarkaa duraatti afaan isaaniitiin baratanii saniin booda afaan biraa gaafa baratan rakkatanii kan jedhutu ka'ee dhugaadha. Kanaaf sadarkaa duraatti afaan ofiitiin barachuu qabu, afaan dhalootaatiin barachuu qabu kan jedhu kuni qorannoon peedagoojii kan agarsiisa jechuudha. Addunyaan kana waggaa 100 dura qorattee riisarchiidhaan lafa bu'ate. Maaliif daa'imman al tokko afaanis barachaa barnootas barachuun waan itti ulfaatuuf waan lama haaraa barachuu waan itti ulfaatuuf afaan isaaniitiin afaan dhalootaatiin barachuun barnoota sana akka sirriitti hubatan waan gargaaruuf jechuudha. Haa ta'u malee immoo akkuma sadarkaan isaanii bilchinni daa'immanii ol ka'aa deemeen afaan adda addaa dandeettii barachuu waan qabaniif naannoo isaaniitti akkasumas immoo sadarkaa idil addunyaatti dorgomoo ta'uu waan qabaniif afaanota biroos dabalataan barachuun barbaachisaadha jechuudha. Gaafiin sadaffaa ka'e waan kanaan wal qabachuu baatullee tariigaa mirga afaaniitii walitti deebisuu nan danda'a. Kabaja mirga lammiilee irratti ilaalchi qabda maali ka jedhu kana adda bilisummaa Oromoo ifaan ifatti lafa kaa'ee jira jechuudha. Lammiileen Oromiyaa keessa jiraatan hundi isaanii afaan isaaniitiin barachuu, aadaa isaanii kunuunfachuu waan barbaadan hiree ofii isaanii murteeffachuu adda bilisummaa Oromoo ni deeggara. Kan qabsaa'uufis kanaafi akeeka adda bilisummaa Oromoo keessaa inni ijoon hiree ofii murteeffachuudha. So kan yoo jennu maal jechuudha? Hiree uummata Oromoo qofa osoo hin taane lammiilee Oromiyaa keessa jiraatan hundumaaf mirga kana ni kabajaa jechuudha. Kuni jala muramee beekamuu qaba. Kanaaf lammiileen Oromiyaa keessa jiraatan fedhiif dandeettii itti qabaatan afaan isaaniitiin barachuun, eenyummaa isaanii calaqqisiisuun, aadaa isaaniitiin boonuun adda bilisummaa Oromoo ni deeggara, ni jajjabeessa, ni utubaa jechuudha. Akkasitti hubatamuu qaba. Gaafiin afuraffaa kan ka'e badhaadhinarraa ka'ee waltajjii kana irratti illee kaane garuu deebiitti kennuun barbaachisaadha jedhanii amana. Nagaan ni bu'aa. Yoo nuti filatamne nagaan ni bu'aa jedha adda bilisummaa Oromoo. Nagaan kan dhibe waan isin filatamuu dhabdanii fi kan jedhutu ka'e jechuudha. Dhugaa dubbachuuf impaayerri kun bara ijaaramtee kaaftee haga har'aatti nagaa argattee hin beektu jechuudha. So nagaan kan dhibeef uummanni dirqamaan afaan qawwee jalatti akka bulu waan godhamee fi hiree ofii murteeffachuu carraasan waan dhabeef jechuudha. So mirga uummattootaa cunqursuurraa maddaa jechuudha nagaa dhabuun uummattoota biyya kanaa yookaan ka biyya kanaa walumaa galatti jechuudha. So maddi rakkoo mirgi uummattootaa sarbamuudha jedhaman adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf akeekni adda bilisummaa Oromoo inni ijoon uummattoonni sabaaf sablammoonni biyya kanaa hiree ofii murteeffachuu qabu jedhaman jechuudha. Kanaaf waltajjii hundarratti furtuun nagaan harka jira ka jennuuf akeeka kana waan qabanneef uummattoonni hiree isaanii ofiin yoo murteeffatan nagaan biyya kana keessatti ni dhufa. Walitti bu'iinsi ni hafa. Waan kun dhibeef uummattoonni waan bilisummaa isaanii dhabaniif waan dimookiraasiin biyya kana keessatti dhibeef waan walqixxummaan biyya kana keessatti dhufee dhibeef nagaan boora'e jennee taman. Kanaaf jala murree
waltajjii hunda irratti nagaa biyya kana keessatti ni buufna yoo jennu akeeka nuti qabannee lafaa kaanisantu akeeka nagaati. Uummattoonni hundumtuu hiree isaanii akka murteeffatan adda bilisummaa Oromoo ni hayyama jechuudha. Sun yoo ta'e immoo biyya kana keessatti nagaan ni bu'a. Haga uummattoonni hiree isaanii ofii isaaniitiin hin murteeffannetti, haga dimookiraasiin hin dhugoomnetti, haga bilisummaan walqixxummaan biyya kana keessatti hin mirkanoofnetti yoomuu biyya kana keessatti nagaan bu'uuf hin deemu. Kanaaf furtuun nageenyaa, furtuun misoomaa, furtuun dimookiraasii, furtuun bilisummaa hiree ofii murteeffannaa inni tamannaa adda bilisummaa Oromoo yoo filattan nagaa biyya kana keessatti buusuuf shakkii waan takka illee hin qabnu. Mallattoon keenya horooroodha. Horooroo filadhaa. Horooroon mallattoo bilisummaati, mallattoo walqixxummaati, mallattoo dimookiraasiiti, mallattoo nageenyaati, mallattoo wal danda'uu waliin jiraachuuti. Kanaaf horooroo filachuun wantoota kanneen filachuudha. Galatoomaa horaa bulaa. Aanaa Beddannootti ergamtoonni bilisiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan heddummeessan. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota saamuu fi ukkaamsanii akka buutee dhabamsiisuu itti fufan. Waliigalteen waraana xumuruuf taasifamuu dukkanaa yeroo jirutti haleellaa Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatteen namoonni 4 ajjeefaman. Laata biyyoolessa Oromiyaa waliin yoo turtan odeessa kanaa fi kanneen biroo argattu. Aanaa Boosat keessatti humni qilleensaa bilisiginnaa diroonii uummata nagaa sodaachisuun hidhattoota lafootiin meeshaa gurguddaa uummatatti dhukaasuun barame. Jaalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate. Godina Baashaggar Aanaa Boosat keessatti murni bilisiginnaa humna qilleensaan uummata nagaa sodaachisuun hidhattoota lafootiin meeshaa waraanaa gurguddaatti dhukaasuu isaanii jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkuma kanaan Tootessa 28/2026 godina Baashaggar Aanaa Boosat gandoota garaagaraa kanneen akka Saaraaf Ardaa, Qacaacullee Gujaa, Siifaa Battee, Golboo Biximmitti, Callee fi kanneen biroo keessatti murni bilisiginnaa dibbee filannoo kijiba rukutaa jiru hidhattootaa fi kaabinota isaa sirna dhablummaa leenjisuun hoomaa naamusa dhabdoota uummata nagaatti bobbaasanii jiru. Bifuma kanaan ganda Qombee Gugsaa bakka addaa Tuqaa jedhamutti hanga oduun kun qindaa'etti uummata nagaa irratti sababa tokko malee wabootu as keessa jira jechuun meeshaa waraanaa guddaa akka dishqaa irratti dhukaasaa akka jiran jiraattonni himaniiru. Kanuma wal qabatee guyyaa har'aa ganama humni qilleensaa Impaaretti gandoota kanneen akka Araarsoo Beeroo Callee kan magaalaa Adaamaatti dhiyaatu keessatti qe'ee uummata nagaa irra marsuun sodaachisaa akka jirtu himamee jira. Keessattuu ganda Araarsoo Beeroo keessatti sochiin diroonii yeroo baay'ee deddeebiinsaan marsaa akka jirtu jiraattonni ni himu. Godinuma kana keessatti humni qilleensaa Impaayera Itoophiyaa kan Jeneraal Yelmaa Mardaasaa maqaaf geggeessaa jiruu fi ammallee diroonii kadhachuuf gara Raashiyaa deemee kan jiru yoo ta'u yeroo darbee Baashaggar Aanaa Dugdaa ganda Waldaa Magdaalaa keessatti uummata nagaa fi qabeenya isaanii irratti diroonii fi heelikooptera fayyadamanii darbachuun isaanii kan yaadatamudha. Aanaa Ejeree keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsuun karaa leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufan. Gabaasa kanaaf Jaalchiksaa Sirnaa. Jaleewwan sirnichaa kanneen kufaatii Impaayeratti mudatee jiru baraaruuf ilmaan Oromoo dirqamaan qabanii gara leenjii waraanaatti guuraa jiran godina Lixa Shaggar Aanaa Ejeree ganda Dabalaa Boqqolloo keessattis hawaasa nagaa jumlaan ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gandicha keessaa Bitootessa 22 bara 2026 lukkeeleen PP hawaasa hojii idilee fi mana isaa keessaa fedhii isaanii malee qonnaan bultoota baay'inaan 115 ol ta'an kan ukkaamsan yoo ta'u kan ONM maqaa isaanii argate obbo Addisuu Abbaa Gooroo, obbo Tiiger Mulaatuu fi obbo Xaafaa kan jedhamanidha. Akka maddeen himanitti duula dirqamaan qonnaan bultoota gara mooraa leenjii waraanaatti guuruu ergamtoota bilisiginnaatiin naannicha keessatti hammaatee jiru wal qabatee yeroo ammaa hawaasni nagaan ba'ee galuu dadhabuun rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu dubbatu. Guutummaa Oromiyaa keessatti maqaa hidhattanii biyya keessan eegdu jedhuun loltoonni maafiyaa bilisiginnaa saalaaf umuriin osoo adda hin baasin qonnaan bultoota Oromoo jumlaan ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun leenjii fi barnoota gahaa malee adda waraanaatti hiriirsisuun fichisiisaa jiru. Aanaa Beddannootti ergamtoonni bilisiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan heddummeessan. Dabalatasaaf
Caalfalmataa. Godina Bahaa Harargee aanaa baddannoo Araddaa Gooroo Wadoo irraa ergamtoonni bilxiginnaa maqaa kaffaltii gosa adda addaan saamicha hawaasa irratti raawwatan cimsanii itti fufanii jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Hawaasa jireenya harkaa gara faanii jiraachuuf baay'ee dhama'u saamuuf kanneen sababa hin dhabne lukkeeleen bilxiginnaa bitootessa 25,2026 irraa eegaluun maqaa deeggarsa paartii fidaa jedhuun qarshii 200 guurrataa jiraachuu jiraattonni raddichaa ifoomsaniiru. Daantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf maallaqa nageenyaa jedhanii qarshii 500 afaan qawween hawaasa hiyyummaan goolameen hagabuu bulaa jiru rakkisanii saamaa jiraachuun itti dabaluun ibsameera. Kaffaltii gosa adda addaa nagahee hin qabneen kan guyyaa guyyaan lukkeeleen bilxiginnaa nu gaafatan humnaa ol nutti ta'eera. Qaala'insa jireenyaatiin waadamnee waan qoonqootti geeffannu hin qabnu yoo kaffaluu dadhabne erga maddaa qabdu jedhanii reebicha hamaa nurratti raawwachuun hidhaatti nu darbatu jedhu jiraattonni. Ergamtoonni bilxiginnaa faayidaa dhuunfaa isaanii qofaaf bitamuun waa'ee dantaa saba irraa dhalatanii gatanii afaan qawween goleewwan Oromiyaa cufa keessatti sababoota saamicha adda addaa uummatanii hiraarsaa ulfaataa raawwatan heddummeessanii jiru. Magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota saamuu fi ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu itti fufan. Jaalatu Baaqabsoo waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 keessatti lukkeeleen bilxiginnaa maqaa deeggarsa milishaa jedhuun jiraattota irraa qarshii 500 hanga 1,000 afaan qawween sodaachisanii saamaa jiraachuu maddeen harraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Magaalicha guutummaa keessatti saamichi akkanaa kun ergamtoota sirnichaan irra deddeebiin raawwatamaa kan jiru yoo ta'u namoota harka qalleeyyii qarshii gaafataman kana kennuu dadhaban ammoo darraa ulfaataa irraan gahaa jiraachuun ifoomeera. Kana malees manneen hidhaa magaalicha keessatti argaman irraa gara jabeeyyiin loltoota bilxiginnaa ilmaan Oromoo ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisaa jiraachuu maddeen itti dabaluun heeranii jiru. Oduu biyya alaarraa arganne. Waboon aanaa Haawwaa Galaan keessatti diina du'aa fi madoon adabuun meeshaa waraanaa hiikkate. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Haawwaa Galaan Araddaa Baddeeyyii ganda Yoofeetee jedhamtu keessatti kaleessa bitootessa 27,2026 tarkaanfii loltoota PP irratti fudhateen diina du'aa fi madoon adabuun injifannoo gonfateera. Tarkaanfii guggubduu gootichi sabaa waboon fudhate kanaan loltoonni biltsiginnaa 3 ajjeefaman 5 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabamuu hooggansi waboo bakkichaa beeksiseera. Meeshaatiin qawwee AKM 2 hidhannoo 2 fi qophiilee garaagaraa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Tarkaanfii jajjabeen waboo loltoota Abiy Ahmed irratti fudhatu daran jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee keessatti waraana mootummaa haleelu beeksise. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee bakka addaa Awwaaree fi mootummaa Jaamutti bitootessa 27 galgala toora sa'aatii 10 irraa jalqabuudhaan lola waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa waraana mootummaa irraa battalatti 4 ajjeesuudhaan jaamatoo dantammii hin qabneen adabee jiraachuu beeksise. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma kanatti fudhatu itti fufuudhaan guyyaa har'aan tanaa bitootessa 28 idduma Awwaaree jedhamu kanatti hidhattoota mootummaa humna dabalataa jechuudhaan baay'inaan dhufan waliin barii barraaqa sa'aatii takka irraa jalqabuudhaan lola waraana mootummaa Abiy Ahmed waliin taasisaa ooleen battalatti 8 ol irraa ajjeesuun hedduu ammoo madeessee gara irraa dhufteettiif booda deebisee jiraachuu beeksiseeti jira. Haleellaa jajjabduu waraanni bilisummaa Oromoo aanaa kana keessatti guyyaa 2 walitti fufiinsaan waraana mootummaa irratti fudhatame kanaanis waraanni mootummaa sirnichaa du'aa fi matuun isaanii dhokfachuu fi uummata nagaatti haaloo baachuudhaaf jecha uummata naannoo kanaa jumlaadhaan walitti guuranii hidhaa qe'ee irraa buqqisaatii fi reebaa kan jiran ta'uu fi guyyuma har'aan tanaa qofa bakkicha irraa waraana bilisummaa Oromootiif eeruu kennitan maqaa jedhuun bilbila 18 olii fi bilbila xiqqaa 50 ol namoota nagaa irraa saamanii gara irraa dhufanitti deebi'uun beekameeti jira. Odeessa biraatiin shira investimentii fiinteek qabeenya qarshii biiliyoona takka tuqaa 7 baasu miidhaa geessisuudhaan namoota shakkaman irratti himanni banameeti jira. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa dhaabbata fiinteek investimentii jaamuudhaan namoota 200,000 ol gawwoomsuudhaan birrii biiliyoona takka tuqaa 7 miidhaa qaqqabsiisan irratti qorannoo xumuree himata banuu isaa beeksise. Hundeessitoonni dhaabbata kanaa Daani'el Yohaannisii fi Girmaay Gabra Mikaa'el guyyaa 90 keessatti abbaa konkolaataa isiin goona jechuudhaan namoota irraa kaffaltii duraan qarshii 950 olitti qabaniiti jiru. Kaampaaniin Chaayinaa BYD waliin waliigaltee qabna jechuun soba dubbataniiti jiru. Konkolaattota 148 Jabuutii irraa galchan keessaa
dhibba qofa namoota muraasaaf hiruudhaan 48 ammoo dho'isaatti gurguraniiti jiru. Jabuutiitti dhaabbata alfatiizoo jaamuu banuudhaan konkolaattota kaffaltii 10 qofaan fudhatan kaffaltii hafee otoo hin raawwatin achumatti gurguraniiti jiru. Artistoonni fi ogeessonni beeksisa sobaa kanaan namoota gowwoomsuudhaan shakkaman Salamoon Baqqalaa, Saraawwit Fiqiree, Daani'el Xagany, Abrahaam Gizaaw, Yiggaram Dajanem, Mansuur Jamaalii fi Kaalid Naasir to'annoo jala oolanii mana murtiitti dhiyaataniiti jiru. Isaan kun beekamtii isaanii fayyadamuudhaan shira kana tumsuu fi badhaasa konkolaataa BYD Song Plus tilmaama qarshii miliyoona 8 baasuuf fudhataniiti jiru jaamuudhaan kan shakkaman. Shakkamaan Daani'el Yohaannis mana sirreessaa taa'ee dhimma isaa hordofaati jira. Girmaa'ee Gabra Mikaa'el ammoo barbaadamaa kan jiru yoo ta'u, poolisiin dhimma daddabarsa maallaqaatii fi yakkaawwan daangaa qaxxaamuran irratti qorannoo isaa itti fufeeti jira. Odeessa biraatiin hanqinni boba'aa magaalota Itoophiyaa hiriira konkolaataatiin dhiphisaati jira. Konkolaachistoonni buufata boba'aa hin qabnetti ni dhufa abdii jawuun guyyootaaf hiriiranii jiraachuu himaniiti jiru. Itoophiyaa keessatti hanqina boba'aa mudachaa jiruun magaalota hedduu buufataaleen boba'aa keessatti hiriira konkolaataa arguun baratamaa dhufeeti jira. Sababa waraana baha giddu galeessaatti deemaa jiruun kan wal qabateen akka ta'e kan himamu. Hanqinni boba'aa kun magaalaatti garaagarummaa haa qabaatu malee iddoo hedduutti hiriirummaan argamaa jira. Karaa kibba Itoophiyaatti kan imalanii turan gaazexeessitoonni BBC magaalota naannoo kibba Itoophiyaa keessatti argamanitti sababa hanqina boba'aatiin buufataalee boba'aatti hiriira dheeraan jiraachuu taajjabanii jiraachuu himaniiti jiru. Magaalota akka Arbaa Mincii, Soddoo, Dillaa fi Hawaasaatti konkolaattonni fe'iisaa kan geejjiba uummataatii fi taaksii magaalota hiriira dheeraa hanga fageenya kiloomeetiraan safaramu dheeraatu hiriiraatti jiru. Magaalaa Hawaasaa keessatti buufataalee boba'aa daandii irratti argaman hedduutti konkolaattonni hiriiranii eegaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u, buufata muraasa boba'aa dabareen waraabsisan jiraatanis hiriirri konkolaataa hedduun garuu buufata boba'aa hin qabne irratti guyyootaaf dhaabbataati jiru. Magaalaa Hawaasaatti konkolaachisaan deddeebisa uummataa osoo boba'aa argachuudhaaf hiriira irra jiru. Guyyaa 3 halkanii fi guyyaa hiriira irra jiraachuu himeeti jira. Odeessa biraatiin fayyaa daa'immanii eeguuf tuulli talaallii pooliyoo akka biyyaatti jalqabame bu'uureffachuudhaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa daandii magaalaa Ginciittis jalqabameeti jira. Sagantaa talaallii pooliyoo kana irratti hoogganaa itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibbaboo argamuudhaan sagantaa kana ifatti yoo eegalchiisan haasaa taasisaniin fayyummaa dhaloota egeree mirkaneessuun guddina biyyaatiif murteessaa akka ta'eeruudhaan waggoota dabranitti kutannoo fi tumsa hojjettoota seektara fayyaatii fi hooggansa sadarkaan jiruun baasii fi aarsaa guddaa kaffalameen daa'imman hedduun akka talaallaman taasisuun fayyaa isaanii eegsisuun akka danda'ame ibsee jira. Tuula talaallii qindaa'aa marsaa 5ffaaf taasifamaa jiru kanaan akka naannoo Oromiyaatti daa'imman miliyoona 7 akka ta'aniif bitooteessa 18 hanga 20 fi takka bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godinaalee 16 fi magaalota 20 keessatti kennamu hirmaannaa fi qindoomina waloo hooggansaa hojjettoota seektara fayyaatii fi hawaasaatiin mirkaneessuuf tumsa akka taasisan dhaamaniiti jiru. Dabalataanis talaallii qindaa'aa pooliyoo marsaa 5ffaa daa'imman waggaa 5 gad ta'aniif kennamu kanaas hooggansi sadarkaan jiru fakkeenya hawaasaaf ta'e dammaqinaan hawaasa hirmaachisee saganticha mirkaneessuuf gumaacha irraa eegamu bahachuu qaba jedhaniiti jiru. Raashaan magaalota Yuukireen 2 erga rukuttee booda yoo xiqqaate namoonni 4 10 ol ammoo madaa'anii jiru. Waraanni kun furmaata ariifataa argachuuf abdii malee saffisaan itti fufee kan jiru yoo ta'u, amma xiyyeeffannaan addunyaa Iraan irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsamee jira. Haleellaan sanbata ganama Odeessaa fi Kiyev rukutee bakka jireenyaa hospitaala da'umsaa fi bakka industirii miidhee jira. Odeessa keessatti miidhaan haleellaa qilleensa irra ga'een namni tokko hospitaala keessatti du'uu isaa itti gaafatamaan bulchiinsa waraanaa magaalatti Seerii Lisaaq himaniiru. Daa'ima dabalatee namoonni 11 madaa'uu isaanii ibsuun foddaa hospitaala da'umsaa gamoo olkaa fi manneen aanaalee hedduu irratti miidhaan akka qaqqabe himanii jiru. Lisaaq akka jedhanitti ibiddi kutaa ol aanaa mana jireenyaa tokko irratti kan ka'e yoo ta'u, konkolaattonni miidhamuun gamooleen mana jireenyaa foddaa fi baarandaan caccabee jira. Diinni ammas bu'uuraalee misoomaa siiviilii magaalattii aleelee jira jedhan. Kiyev keessatti haleellaa ganama bakka industirii tokko rukuteen namoonni 2 du'anii 2 madaa'uu fi ibiddi ka'uu
itti gaafatamaan bulchiinsa naannoo Dnipro Alexander Ganze himaniiru. Haleellaa lubbuu namaa galaafatte yeroo dhiyootti raawwatame yeroo tokko kana furuu fi waliigaltee dhukaasaa dhaabuu irra ga'uuf tattaaffiin dippiloomaasii taasifamu walxaxaa ta'ee jiruun abdii furmaata ariifataa akka hin arganne taasisa. Raashaa fi Yuukireen gidduutti ammatti mariin adeemsifamaa akka hin jirre Aljaziiraan gabaasee jira.